خلاص ilmoo kee maan barsiifan biyya keessaan heerumee خلاص aruu godhadhee taa'u. heerumtee ilmaan kee ofirraa dhaltee barsiifat si ta'e akkas godha. Irra jira jettee biyyaa bahurra. Umrii kanaan biyyaa bahurra akkasii wayya. Duuba biyya keessa biitiin amantee isistu waa biitti bahi. Maama meeshii Ameerikaa dhaqxee maal godhuuf? Maal goote? Ameerikaa dhaqee makiinaan wanniin oofuu fadha tireenaniin oofa jee. Tiraaka moo? Tiraaka faranjiin Ameerikaan shifeera dubartii barbaaddisiin jedhanii odeeffannoo akkasii maal taate akka dhiiraattiin hojjetadhaani akka dhiiraattiin tiraaka ofeetiin hojjetadha yoon Ameerikaa dhaqee tiraaka malee ni hojjedhu bikka biroo. Anamma kuulanii dhugaa rabbisitti himu. Natti himu dhugaa niin dhagee wallaahi natti himu. Yoo Ameerikaa kana hiriyoota illee haa ta'u nama naannoo gandallee haa ta'u nama 5 walitti qabachuu dandeette. Omaa rakkoon qabu yaal dhufte baatii 3 yoo inni jala turtee gaaf jette Ameerikaa deemuu dandeette taakka jedhu nama 5 walitti qabachuu sirraacha galu. Nama 5 taakka. Namni 5 suni sittiziina akka ta'an inkama akka qaban jarri hin beeka uuf beeka diyaaspooraan kaseera guutan nama 5 yoo walitti qabatte. Jaarsaaf jaartii lamaaf nama takka jechuudha. Jaarsaaf jaartii lamaaf nama takka yookiin nama 5 gosa. Kanaan tokko yoo walitti qabatte abshir kaayiroo koottoo siin jedhan yoo dhufte baatii 6 keessatti Ameerikaa hin dhaqxa taakka jedhu. Taakka. Inni lammataa mootuu namni akka ati hojii jirtu barbaadu wayii jaartii tiyya jedhee as dhufee waraqaa sii baasee Ameerikaa geessuu danda'a laama jedha. Laama. Sadaffaa mootuu silaa heerumarraan ooltu shugardaadii wayiillee taatu heerumte Ameerikaa carraa kana sadiiniin deemuu dandeetta. Kanaadaan mootuu Kanaadaan maallaquma qabaachuu si barbaachisa baay'ee salphaadha hin deemta maallaqa qabaannaan. Doolaara 8,000. Kanaadaa tireenni jira? Kanaadaa tireen hin jiru dalagaan hin jira dalagaa biraatu jira. An tireenaan fadha an tireena bikka oofan saniin fadha malee dalagaa biroon fadha. Tireenaan oofu. Tiraaka oofuu feetaa? Tiraakaan oofuu fadhee. Tiraan hin jiru Kanaadaa aayuu nagaa. Ameerikaa yoon dhaqee Ameerikaa wanniin dhaquu fadhuuf tiraaka oofuufi takka jedhe. Lammaffaa warri hunoo as gubbaa jirtan warri na beeytanii fi kanan beeyne warri Ameerikaa jirtan namni 5 akka asliin jee kun fooloo na godhaati hoottaa kara kiyya akkam jettaa aslii namni na beeku hedduu jira ta'anii beeytaame hedduu jira takkii waliin dubbisnee takkii immoo saayibboottan illee hangaan firan qabu garuu Ameerikaa irraa firaniin qabajee hin dubbatu firaniin qabajee fitti namanu garuu warri na beeku takki immoo warri na dinqisiifatu takki immoo warri na gargaaru hedduu jira jeetii yaada warri amma nama garagaraa warri daawwattoota keessee nama kanumatti wal barattuun takki warra biyyaatee warra beeytu hedduu jira waan ta'eef warri akkasiisan fooloo na godhaati koottaati keessaan na dubbisaadha isiniin jaa asliin isinii dhaamee jira kun dhaamsa gurguddaa kana fooloo kana gootaniin barbaada jaarsaa jaartiis haa ta'u dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u jettisa akkam jettemetti ittiin meemmota kana afaan keeffaa Ameerikaa nama 5 kasittiziina ta'ee fi isteeta tokko keessa jiru qophaata. Isteeta tokko keessa jiru ummanni akka fooloo na godhee karaa kiyya dhufu ittiin baatii 3-4 boodaan inshaalla kaayiroo yoon dhufeen kaayiroo keessa taa'uun fadhu kuteen inshaalla. Keessan dubbisaa dhaqa. Keessaan na dubbisa. Keessan dubbisa. Tiraakaan oofuu fadhammaa san. Tiraaka oofuu feeti. Tiraaka oofuu feeti keessan dubbisa. Keessaan na dubbisa. warri sittiziina taatan wallaahi aslii dhugumaan baana wallaahi narraa gadi dhugaan baana anamma kun eegaan dhufe yeman irraa eegaan dhufe amata geetiin jira miti
garuu niin dhufaa Amma eessa jirtu? kara kaayiroo ani moo finfinneen jira ka finfinneen jira ka Eenyu waliin jirtu? kophaa kiyya ka Ni qonyo. Bareeduun akka ta'etu sa'a kanaan kophaa taa'uun baru. Baxaam maaliin godha duba maaliin godha duba mee maaliin godha Kaayiroo kootu baqa. Kaayiroo kootu. kaayiroo kaan dhufu uummanni gaa sappoortaa na godhu kaa kottuu haanaan jaanii fooloo na godhanii keessaan na dubbisanii namni na dubbisuu barbaadu namni akka ati kanatti dhiyaachuu barbaadu na yaamanii gaa na dubbisaa je'in keessaan warri Ameerikaa jiru guutuun. Ayyee warri Ameerikaa jirtan dubbisaa keessa. Waalaikum salaam Yaasin.